بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد خطا تكفر غير خطا لما فدبره خطا شكومي هركانيس ماشينانيس akkuma maashina sanitti dalagaan isaati fi inninis wal galanii isa san hageeggeessu kunoo geggeessan Ahmad Muhammad isa kana kutaan lammaffaadhaa kun ammoo maal akka ta'e maaltu asitti wallaanama Sheefaraanii fi Shee Ahmadiin geggeessa amma achumaanuu mee waan asii wallaanamu waan godhamu gara Sheefaraaniin isin dabarsa tana dura akkuma reefu ibsee bootaan tun Harargee Lixaa godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo magaalaa Hirnaa mana qoricha aadaa Sheefaraan biratti argamna. Akkuma reefu dabarsee ammas isinis akka quba qabaattan gara kutaa lammaffaa Sheefaraanii wajjin. Maashaallah. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Gaabboleeyyan kiyya maashaallah bakkitti argamnu tun godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo bulchiinsa magaalaa Hirnaatti argamna. Akkuma gaasheenni keenya ibse iddoon tun eegaa kutaa lammaffarraa tokkoffarraa gara kutaa lammaffaa dabarre bakka tana dhukkubsataan hogga dhufe jalqaba dura hogga ol seene dhibdee isaa maqaa isaa gaafanna. Eega maqaa isaa gaafannee booda iddoo irraa dhufe gaafanna. San booda dhibdee isaa gaafanna. Maal akka dhukkubu? Namichi kun miidhaa ta'uu danda'a. Miidhaa hogga jenne egaa miidhaa budaa namaa ta sheexaan alaa siirii san booda egaa dhibdeeleen egaa baay'eedha akka faalejii, saktaa, laqwaa, kintaarotiidha. Baay'ee egaa dhibdeen hedduu ta'uu danda'a. Gara dhibdee dhibba tokkooti wallee nuti wallaannu katabattanii qabdan. Katabannee qabna. Dhibdee kun jechuu. Dhibdeelee kana addaan baafne dhibdeen durumaanuu dhibdee bakka sadii keenya ilaalla. Bakka sadii inni itti ilaallu tokko dhibdee istisaalaati ta guutumattuu fayyuu dandeessu. Takka immoo ta taqliilaati. Wayyeessuudha malee irraa wayyeessu malee dhibdee san ka'uu hin dandeessu. Takka immoo ta tuquun taane. Sorrii fadii nu bira jiraanii dabarsinu. Mee akkana amma daawwattootumaaf akka adda bahu wanni man adda namaa bahu isin kan madda baafattanii haasa'u jirtanii mira. Maashaallah. Ta duraa akka irrumaa laaffisu. Irrumaa laaffisu. Kunis ogummaa. 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 Ni danda'ama fayyuu. Fayyuudha. Kan fayyine ta'e taanaanoo waan kana likki waayyuutu beekuunu kunu ogummaa takka riifariidha dabarsu. Riifarii dabarsu. Wanni kun waan nu oliiti. Kunis hangana beekuun kunu hikiminnaan kun hakiima ogummaarraa ogummaa fayyaatiin mas deebi'e. Maashaallah. Bareeda haaya itti fufa. Kanaaf egaa eega addaan baafnee dhibdee isaa barree booda wanni itti aanu dhabichaaf dhibdee san himuudha. Dhibdeen rakkoon dhibdee teeti. Dhibdeen ta'e waan kanaa yookaan miidhaa yookaan jinnii yookaan siirii dhibdeen ta'e tana eega beeksifne booda san booda qorichatti aansina. Amma fakkeenyaaf qoricha akkuma amma isin gartan kana qorichi kun amma sharaaboota. Kun amma sharaaboota dhugaa waan dhugamu. Waan dhugamu jechuudha. Shiroobbii jechuudha. Shiroobbii jechuudha. Shiroobbii kanarraa amma seeriitii jira. Akka kaamera mul'atu. Jinniitii jira amma fakkeenyaaf. Amma kuni amma sharaabul banafsa jedha. Sharaabul banafsa jechuun yusakkinul maraarata jedha. Wayuqawwil maayidata jedha. Wayuwaalejil mashaakilal hadmiyyaa jedha. Amma kuni hadhooytuudhaaf dawa qabaa. Qochumaadhaaf dawa qabaa. Ammas mashaakila agartee hadmii jechuun meeshaa bilchalaa amma waa bilcheessu amma fakkeenyaaf qochumaa dalagaati. Tokkummaa dalagaati. Dalaysiisuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf kun tokkichi kun amma dhibdee meeqa amma dhibdee hedduu akkasumas isa haala ni dhaabaa. Su'aala qofaadhaaf dawa qabaa. Zaatirri'aa sombaa qofaa fakkeenyaaf amma michii sombaa inni kun saniifis ni qabaa. Wa'o jaaljambe jadiraa cinaacha dhukkubbii cinaachaatiifis akkasuma sihirii miidhaafis tokkichi kun amma dawaa dila kanaa fi dhukkuboota dila kanaa asirra barreeffamee jira. Asirra barreeffamee jira. Hanga asitti kun arabii kun ingiliffa. Kun ingiliffaadha waliin jira. Asirra asumaanuu daawwattoota wannin jiru sheekaasi doktooraasi
waan inni irraa gammade beekta amma anis waan hin gammade ibsatuun qaba. Ibsatu qabda sheekha maashaallah. Na godhaadhaa laala inni kun sheefaraanii isaanii waraqaan tun Oromiyaa irraa namuu akka dubbisuu danda'uufin akkana asiisee beekan. Hayyee kanarra taa'aadha namarra laaffisuudhaaf wantoota waan akkanaatiif dawaa dhayyan kana haxalataan fudhatee ganda keessaan fiigee aayyota wayita sa'a 5 kana eega dhiirti bobbaate mataa na dhukkuba jettee hunda bakkatti raffisee hunoosi dhukkubaa dawaan kee harka kiyya jira hojjarra kaayyuun ka ganda keessa fiiguu meeqaantamee jira waan akkasii kana hunda raa qabatama wal'aannaa beekumsaan qorannoon bira gahanii kani mala nyaataa ka biyya keessa namni walitti dalagu sanirraa fayyisaa rabbi wantoonni godhamu kun ammoo qabatama ta'uudha wanni nan gammachuu qabu. Maashaallah. Fayyisaa rabbi gisuma hundaa'u abbaan fayyaa rabbi. Sabab sadhaadhaa tawakkula jechuun akhdhul asbaab wattawakkulu alaa musabbibil asbaab laa yunaafi tawakkul. Haaya akkana jaamaa janiin. Kanarra deemee Jibriil Nabi Muhammadiif dawaa godhee hajuu jiraa bara. Agartee addaa Zaadul Ma'aad Ibnul Qayyim Tibbun Nabawii dawaa nabiin godhe mana qoricha dawaa kaan Nabi Muhammad jechuudha. Maqaa kitaabaati. Tibbun Nabawii jechuudha. Mana qoricha dawaadhaa kan Nabi Muhammad jechuudha. Maashaallah Allahu akbar. Egaa afaan keenya gizee deebi'een baadha. Asirra deebi'ee wanti kun dhorkaan qabu ni godhama. Akka namni gizee dheebote bishaan dhuguutii jaa addaa ammaas addaa waddawaa sanirra ka jiru. Dawaa godhatuun shari'aan maal ilaalama yoo jedhu dheebotuu kana dhukkubsatu laalteeti bishaan dhuguu kana dawaa godhuu laalta. Oowwaa aduurraa kara gaaddisaa siquu jaa. Akhdhul asbaab laa yunaafi tawakkul kana kennaa Zaadul Ma'aadii qaba ka aduudhaa ka bishaan dhuguu addaa waddawaa Ibnul Qayyim kanaa qaba. Asirra deebi'ee egaa wanni gammachuu qabu eegumaan akkumaan eegaree fuujuu qabatama ta'uu akkama mala walitti baasanii baaba falfalaa baaba mataasi dhukkubaa nama hawaasi godhee baaba hedduu jira gaa nama baadiyyaa irraa hin dhufa haasawa baadiyyaatiin fidaa as quban qabu wanni isin gootan amma laal kun wanti kun qabatama ta'uu inni kun qabatama baroomsaanii qoratamee beekumsaan irra gahamee ragaadhaan irra gahamee wanni godhamu kunis ragaan irra gahamee mala nyaataa kanamni waliin miidhu shirkirraa shakkirraa qabatama namaafis nasiyaa shirkirraas nama dhoorku jaama khabiira tokko kanuma akkatti ifis miidhee nama miidhu hunda dilii jalaa baasu jaama wanti kun khayrii qabaa kun naaf da'awaa jaama isiniifis da'awaa yaamina gara khayrii haaya akkasuma gaa haasawa isin afaan itti muree maashaallah sheekha iddoon dhufee umrii dheeradhaati amma kun egaa sharaabota akkan sharaabota kana keessa egaa sharaabul rummaani jira sharaabul qasoosi jira sharaabul oodii jira sharaabul shazaabii jira sharaabni baay'eedha kun amma duunoota amma duunoon waan diddibatamu jechuudha waan diddibatamu jechuudha ati makka dalaydaa fi beek warri ingiliffaatii fi arabii kun beek isin amma afaan meeshaa kana afaan isaatis irraa bartanii fixxanii kun sharaa baree fogguu jettan san dhugaatiidha kun duuniidha hoggaa jan kana waan qaama waan dibame diddiban qaama diban jechuudha qaama diban jechuudha jarri kun laal akkana Nasraddiin laal kun warri diban sun jara kana amma kana keessa akkan ka faalijiitii jira ka jinniitii jira akkana kuno ka siiriitii jira wanni kun gaa amma gaa waa hedduu waan kana keessa jira kana malee waan ajaa'iba sitti ta'u sheekha akka goonu kana laali amma kana nuu qammama kan fakkeenyaaf amma kana nuu qammama kun amma laal amma asirratti wanti kun waan kana amma nuu qammama beeki kan amma aananii wajji jennee barreessinaa kun amma xaasaa saniiti karoora isaa qabateetta kun amma sharaab shurbaa wajji jennee barreessinaa dingata muka baadiyyaa nama guuranii boqoyesanii kana odoon ta'in kanaa miti akkasitti addaan baasnee qulqulleessinee tolchinee irra barreeffamee yeroo akkam akka fudhatamaa akka namicha hin cinqin yoo waraqa guduunfite sheek amma feessaalatti guduunfite feessaalli waraqaan irratti malqanuun irra ni barreessa hin ta'u akkami adda baasa galchee kanaaf akka namicha kanan dhibne amma gaa yeroo jenereeshinii jaarraa diidee takka jirra namni barreeffama hin beekne hin jiru barreeffama kana namichi beeku wanni kun galgala amma fakkeenyaaf shurbaa wajjin galgala 12 asirra jira
Amma kun amman dhibu. Qaceelfamatti keessatti karaa tolchuu jeniin. Karaa tolchuu karaa gabaabsuu. Sama keessatti karaa tolchuu lammata feestaala yoo guduunfite. Feestaalli ni balleessa. Irraanfatuudhaa fi lafa bu'uu isaarraa fayyaata. Kun hundinuu laal. Amma gaa yoon gaa asitti as guurre gaa bargaadachummaan waan nuun fuutu. Hayyee. Edaa xaasaan tattaa'u kun hundi waliin ta'a. Xaasaan tattaa'u kun cufti sheeka waliin ta'a waliin ta'a. Hundinuu barogiraamni isaa adda. Haaya bakka dachaafne. Bakka dachaafneeti. Karoora ammaan tana akkaataan dalagaa isa kana. Isa kana. Karaa laaffisuu fi. Karaa laaffisuudhaa fi. Nama kanarratti deebi'ee abbaa godhamuuf kana qaceelfamarra kaa'uu jedhama. Qaceelfamarra kaa'uu akkammas irraa namicha kana bifa karaa gabaabaadhaan akka inni hin cinqabnetti fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaa wajji wanni maas nuti dalaynu wanda waan ati gootu kun yeroo qabaachuu qaba. Yeroo isaa. Yeroo isaa. Yeroo qabaachuu qaba. Amma yeroo jechuun amma akka expiry jechuun deeta isaa eeguu jechuudha. Doozi isaa yoo eeyne wanni kun deebi'ee ture miidhaa qaba innummaanuu jechuudha. Kanaas eegaadha. Kun amma fayyaan hawaasa irratti kunis akka gaarii waan eegamu irraa. Hedduu gaa wanni. Akkuma isa kanarrattuu katabamee dhufutti. Amma isuma kanaafuu. Asirratti amma asirraa qabama kun. Hunoo laal. Amma bara 2029. 25 irraa hanga 29. Hanga si fayyada jechuun. Hanga si fayyada. Kun amma kun lamaan walii akkana kenna. Kun 25 hanga 29 itti fayyadaa jechuu akka jiru kana. Karoora eeggateeti. Karoora eeggatee. Kaayoo isaa guuttatee. Kaayoo isaa guuttatee dhufu. Bifa akkasiitiin argama. Amma kuni. Amma zeetil mujisaadha amma kun. Amma kun lilmassi wasiiri wal'ayni. Budaadhaa fi. Budaa. Falfala. Siirii falfalaa fi ija namaa. Sigaleem. Kareefu ani xalataamii fuudhee as jala baasee hojjarra kaa'ee dhukkubsattee jirtaa fayyaan kan na bira jiraajee ganda keessatti hojjaa irra kaa'atu sanirraa isin qabatama kanaan gootan. Qabatama kanaan goona. Amma karaa gabaabaadhaan. Kun asumattuu waajjira fayyaa biyya irraa dhufuu san ilaala maal jedhamu Madiinatul Munawwara. Madiinatul Munawwara. Akkana Sheekh Ahmadiin. Akkanatti fayyaa waajjira fayyaa Saudi Arabiyaatiin qoratameetii kabahee achirraa dhufu. Bakka kanarraa dhufee jechuudhaan. Hundi akkasii qaba. Ka Yamanii dhufu, ka Turkii dhufu, ka Hindii dhufu akkasuma biyya irraa dhufee fi. Karoora mirqaanarraa baafatanii nama fayyadaman odoon ta'in. Karoora mirqaanarraa baafatanii nama fayyadaman odoon ta'in. Kaayoo beekumsaan bakkarraa kaatee fi waan deemtuuf qabduuni dhufnee. Dhugan nama fiduu kana wanni hin gammade. Ka fayyisu Rabbi akkuma reefu jiru wanni dubbatamu kun qabatama ta'uu isaa. Hawaasni keenya quban qabu ijoolleen miidiyaa irra gartan manguddoodhaa fi xiqqaa guddaadhaan lafa gabbuuftanii akka geessaniin kun hukumii qoreerraa fuudhuu nama karaa deemu wallaalee qaceelchuu jeniin. Nama qaceelchuu jaama nama si ooyiruu dalagatu karaa si afaan dhufe asiin si baasa asiin bahii jechuun sun sawaaba. Hawaasa quban qabne kanaan akkana jennaa waanjuu kanaan dhufne gaayii kutaa kanatti aanu hanga walitti deebinuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah jazakum.